odeeffannoo kenna sekendii dhibba kallattiidhaan waliif TV irraa simbira dhaqqabaniidha. Guutuu Oromiyaa keessatti hojiin duula misooma sululaa tajaajila lammummaatiin labsamuuf akka deemamee jira. Duulli kunis ammajjii 9 irraa eegalee guyyoota 60 itti aananiif kan gaggeeffamu ta'uu biiroon qonnaa Oromiyaa gabaasee jira. Joota jaan dabaranitti himatamtoota malamaltummaadhaan himataman 175 irratti yakki balleessummaa muramee jira. Ministeerri haqaa Federii akka jedhetti namoota 197 hojii malamaltummaatiin himataman keessaa 175 irratti murteen yakkaa dabareetii jira. Walgahiin waggaa ambaasaadaroota Itoophiyaa gaggeeffamuu eegalee jira. Walgahiin kunis immoo qaama torba dippiloomaasii akka ta'es himameetii jira. Projektiin Ikooturizimii Waanqii Daandii eebbifamuu eegalee jira. Projektiin kunillee qaama sagantaa maaddii biyyaa fi akka ta'es ni yaadatama. Biyya alaatirraa ammoo Pireezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan Ameerikaa fi Yuunaayitid Kingdamii galaana diimaa gara dhiiga diimaatti jijjiiruudhaaf mul'uqaa jiran jechuudhaan himatamanii jira. Ameerikaa fi Yuunaayitid Kingdamii guyyaa kaleessaarraa eegalee finciltoota Huutii Yaman keessa mul'uqaa jiran irratti tarkaanfii fudhachuu eegaluu isaanii hordofee Pireezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan mul'uquun galaana diimaa gara dhiiga diimaatti kan geessudha jechuudha. Kan wal sagantii dhibba guyyaadhaa asinitti himaa turan waan walitti